السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Galanni fogudan wa antum mudru an Allah tawbicha nagi abramani nabi kumura ambiya kunnicha sanni ilmana hunda khalaga man adi fi duracha ana fi antinsa marasaluta biya dadda amman de namota gari tarihi an sahabaroda ulama islama galani da jisam bekum so tawida nunge ni insan arabi kintoda buruti magada tawun din kullu hambarsisa jiram biya dadda Isaan kalmar osoo taabne adda namootaan gargaariin dubbadhisan hunda nagee afraamonni rabbii yahuda irra haa jiraatu gadaa hunda keessa kan hin cinne adda ala birattillee ulfinaaf kabajaan keessan kaaniin adda warriitii barsiistan galatuma guddaa nuti kamirraahi durirraa jalqabee namnummaan addunyaa kanarratti argamu dhiiraa fi dhalaaleen hundi isaanii bakka lamatti qoodamu isaan keessaa tokko kan sharriin addunyaa kanarratti beekamu kan lammaffaa ammoo warreen waan gaggaarii hundaa wal dorgomu nuti kamirraa jechuun gaafii yaa'eef gaafa dhaanamu ofumarraa kaanee yoo jalqabne gaarii hanqina argamu irraa dubbachuun haalaan barbaachisa akka sirreeffamu nuti barattoonni darsii adda addaa sheekarraa baratu hayyoon keenya maali wanti asirratti nuuf haaddan barbaatu nuti munaafiq addiin kana jallisuuf dhiphatee baratu moo warra dhugumaan allaha beekumsa gabbaruuf baratu moo warra doolaara maqaa darasaatiin firasaa cabsatu moo gareewwan gaarii sheekarraa barattee waliif irra baatu dhiiroo warra taa'ee ganta keessaa eebii sheekaa dubbatu warra olaantummaa allaattiif jecha diin cinaa dhaabbatu moo warra wallaalaa diinaa wajjiin diinsaa balaaleeffatu gaaris ta'e hamaa walimaa galattu warreen diin islaamaa barsiisuuf baratu qulqulleessa rabbiin nus haa filatu hojii namaa niyyaa isaa namuu akka bareeffatu diin islaamaa seera rabbii guddaa kan hin qabne hanqu akka seera namaa kabajaaf ulfina diin namaa tuttuqu akka seera namaa kijibaa fi dhugaa walitti lallaaqu beekumsa rakkatee hanqina seeraatiin ganda biraan dhabu seerri isaa guutamaa kan beekumsa namaa hunda gannan dhabu hin danda'u namni itti dabaluu fi irraa illee haqu lubbuu ilma namaa waan isin dandeessu malee ittiin dirqu qulqullina isaarraa fakkeenyuma tokkoon isin irraa tuqu fedhan caqasaa obboleeyyan biyya wanta nama dinqu kan islaam ta'e gaafa haajaa bahu man fincaanii dhabu akka warra kaanii tortora ajaa'ibaa qubaan firraan ta'e eega obbaafates bishaan sirriitti tolchee firraa dhiqu gaafuma dhiquu harka bitaa malee mirgaan of hin tuqu maaliif jennaan mirgi waan gaggaarii malee waan hamtuu lallaaqu kanaaf yeroo ammaa warri dhibdee sodaa addunyaa irraa kaa'u akka falaatitti kaayan qulqullina harka qofa dhiqu harkaas ta'ee fuula funyaan gurra miila afaanis lulluqu nu amantiif qabna guyyaa irraa yeroo 5 firraa tuttunuqu naannee bareedina diin islaamaa kana akka calalaqu kanaaf jenna kuno nu afaan guuttannee diin islaamaa baqu shamarran islaamaa kabajaaf ulfina waan rabbiin siif dhaame ergamaa isaatti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi suuraa ahzaabitti uffadhaa hijaaba qaama keessa hunda akka haguugutti akkasiin dhiyoodha beekamuudhaas ta'e miidhamuu dhabutti siin jee kabajaaf silaa hordofatte jecha rabbii keetti hin buutu musiibaan dhiiraa fi dhalaadhaa sababa keetti atummaan jalqaba haala mijjeessiniif warra si ilaalu ni beektan isinuu bakka jarri ija baasee isin ilaalu achirraa jalqaba sattaradhaa hunda bakka tullu ni hubattan anaaf waanii asal fate nam tokko wallaalu kanaaf uumtitti gaafa sattarattee nam tokko sin caalu waraabessi namaa sin akka poolisii silaaluufuu yaalu quraana keessatti waa'ee zinaa dhiira dura galaa dhufe jeetumaan anis keenya boodaansee teessanitti fufe hin beektan teessanuu akkanaan hin jenne dubbadhe daddafee hin daganne dhiira hinumaa dhalaarra dhiiraan sirrisaate rakkoo hedduu qabna ibsaatillantis gaafa guyyaan dhufe hundi hojii keenya rabbumaaf haa taatu shirri naannummaadhaa kan amantii fakkaatu shirri gosummaadhaa kan tokkummaa fakkaatu shirri garummaadhaa kan jaalala fakkaatu vaayirasii dhoowwatee keessa keenya nyaatu warreen diin islaamaa barsiisuuf baratu namni kana oofu rabbi haa sodaatu nuuf hin barbaachisu haa nurraa dhaabbatu
barbaachisaa taanaan hin qabu dhokatu quraanaa fi hadiisaa ifa haa taatu faayidaa miidhaasi namni haa baratu eegas dirree deemu islaamummaa dhiisee naannoo haa falmatu gaaddisa islaamaa caalaa ummataati ummanni islaamaa hamtuurraa wal dhorkee khayritti wal yaama kanaafuu jaamne kuntum khayra ummaa waliif daddabarsuun nurratti dirqama hin dhaabbatu guyyaa rabbii hunni deemaa yeroo keessa jirtan itti fayyadama halkanii fi guyyaa toltu wal dorgoma haala kana keessa bahaa jijjiirama keenyaa naayiroobii islii karaa lama maktabaa beekumsa gaaddisa islaamaa baay'eedhaatu keessatti argama keessatti argama walaakaanaatu irraa fayyadama biran tattaa'inaa irraa fayyadama yaada jiru wasiir gaaddisa islaamaa hunda bakka bu'ee hunda keenyaaf dhaama. Dhiifama naa godhaa yoo seera jallise dhiifama naa godhaa yoo seera jallise himuudhaan hin beeyne sirritti bal'ise tarii dogoggora yoon ifin balleeyse suutana gorfadhaa fi isin beeksise namni dhuu sodaadhee tarii yoon callise na ifachuun oolan tarii yoon baay'ise jeetumaan shakkee birraa gaggabaabse balleessuu ni mala nin tolcha jeeti dogoggora gartan jecha koo keessatti lubbumatiyyaa fi gocha shayitaanaati qulqullu rabbii fi ergamaan isaatu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi